السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا عشاء عندك درتو جا كبجمتوتا دعوتوتا كينيا دي بني دفني جرجة شو دفيوتا مراسة فصحيح دفين توري جرا دي فما أنوراتا سنجنا كبجمتوتا دعوتوتا كينا سبب نساس كبجمتوتا دعوتوتا كينا هجين نباياتا أكاس مموتو يعني haalli jireenyaa tokko tokko illee ni jira kanumarraa kan ka'e osoo deebiin dhufneerra jechuudha kabajamtoota daawwatoo kenna har'a deebinee dhufneerra nuti miidhaa isiniin jenna viidiyoo kenna haga dhumatti ilaalaa warri viidiyoo chaanaalii kenna kana afaaraa taatan subscribe gochuun gara chaanaalii kenna kotta warroonni immoo maamila kenna taatan ittaan immoo hiriyoota keessaniif share godhaa isiniin jenna ammaan meeshaa obboleettii tenna maqaan isii Hayat Kadir Itayya sa Hayat Kadir Itayya qabannee dhufneerra jechuudha kabajamtoota daawwatoo kenna Hayat meeshaalee baay'ee qabdi gati meeshaalee kana Hayat ashaan tokko isinitti himti jechuudha haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin tura isiniin jenna meeshaan cidhallee as keessa jira galtee heerumna diinatti fakkaate haa ta'u ani hin beeku Hayatiin yookiin yoo heerumtellee mala isii keessatti haala kanaan guuttattellee ani hin beeku meeshaaleen hundi hin jira asirraa waa hedduu barattanillee isinillee maal akka isin barbaachisullee hubattanii of yaadattanii isinillee ajajattan jechuudha kabajamtoota daawwattoota kenna kana laaluudhaan viidiyoo keenya haga dhumaatti ilaalaa isiniin jenna ammaan ashaan salaama yoo isiniin jette waan isinii dabaltu jiraate isinii dabalte qaxxitamaan guutuu meeshaalee kana gatii isaa tokko isinitti himti hayyee daawwattoota kenna warra lakkoofsa bilbilaa barbaadan duwwaa 97 66 shantama jechuudha nu bilbiluu dandeessanii ashaan gatii isaa isinitti himuudhaan itti fufteette jechuudha jikalaas hayyee daawwattoota kenna tokko faradi televiziyoon abbaa soddomii lama kabarna asirraa osoo hin taane kuma kanaaf kana qabachuuf daawwattoota kenna gargarii irratti dhama gargarii immoo haala kanaan qaba qulqullees maashinii qabachuuf daawwattoota kenna kana fakkaata ka'itaan immoo maashina uffata miicuu kuna akkuma argitan kana maashina uffata miicuu yeroo hundaayyuu wal fakkaata daawwattoota kenna kuni iddoo itti miicamuudhaaf iddoo itti cuunfamuudhaaf kan ta'an hin deemin jiru yeroo iddoo agarsiisne waan ta'eef gatiin isaa qarshii 35 yeroo ammoo kan daawwattoota kenna eelee daabboo fi eelee buddeena qabdi maashinni daabboo akkuma argitan kana kun as jira gadi maashinni daabboo yeroo ammaa kana qarshii 1500 galee jira jechuudha daawwattoota kenna kana fakkaata faaturaa sadii keessaa qaba eeleen buddeena ammoo kun as jirti eelee buddeena isii booksii hin qabne jechuudha booksii qabdu jira ka daabboo walirratti hojjetamtu jiran beektanii tun immoo addeesii buddeena bichaadha gatiin isii qarshii 1800 galteerti yeroo ammaa kanatti eeleen tun jechuudha hayyee daawwattoota kenna kaddaan sun dabarsaa viidiyoo ishee gochuun hin dagatina laayikii sabskiraayib gochuun gaafatan hin daawwattoota kenna suuruni qabdi jechuudha yookiin oobinii qabdi oobinii akkuma argitan kana yeroo hedduu dandeessallee ni beektanii garanaan lamaan kun sagaalii hojjetu lamaan achaan immoo isa mabiraatiin hojjetudha keessi isallee mabiraatiin hojjeta jechuudha daawwattoota kenna yeroo baay'ee keessi isaa maal hojjeta gaali mabiraatiin warri hojjetan kunuu keessa mabiraatiin hojjeta waantota lama daawwattoota kenna araafamotanii fi kibbii isa ta'e jechuudha daawwattoota kenna Akkuma immoo gaazii qabdi. egaa kabajamtoota daawwattoota kenna ashaan gatii isaa isinitti agarsiisaa jirti jechuudha fooranii fi yaani yeroo bitamu oovinii fi istoovii jechuudha innii fi gaaziin isaa kun garagaratti bitama jechuudha haga dhumaatti nu wajjin turuudhaan ashaan gatii isallee akkam akka turellee akkamitti akka hojjetullee isiniif ibsite jechuudha Afran miila isaa jalatti gara jechuudha akka lafa hin tuuneef kan qabdanii jalatti barbaachuu hin dagatina warri bitattan yoo qabaate kan qabu jira kan qabne jira jechuudha kun immoo tuni beekan fayyadamu kana fakkaataa ka gaazii bifa mabiraatii adda addaan baafamee jira jechuudha asitti immoo iyyuu gaazii keessa jiru wajjin illee jira jechuudha kunoo gamanni isaa kan wajjin waliin qabsiisanidha kun immoo mataa isaati kun akkuma beektan asirratti gara jechuudha inni kuni kana fakkaata itti fayyadama isarrallee asirraa laafu dandeessa warri hin beekne jechuudha maqaan isii kun jira gatiin gaazii kana isa keessa jiru wajjin qarshii 14,000 oobinii immoo yeroo ammaa kana qarshii 36 daawwattoota kenna kana fakkaata kan itti aanu immoo
meeshaa mana keessa meeshaa xixiqqaa qabdi. Isaallee kana agarsiisa gatii isaa masoobii biddeen masoobii daabbootu jira. Rakabooti abbaa gadaatu jira. Rakabooti dimbaayitu jira jechuudha. Osoo kenna hunda isaa tokko tokko isin agarsiisa. Viidiyoo kenna wajjin turuudhaan sheer laayik sabiskiraayib gochuuf baay'inaan isin jenna. Kun akkuma argitan kana masoobiin biddeenaa isa gamalamee qophaa'ee jechuudha. Osoo kenna fayyadamuu malee wanna ta'e jiru. Akkuma argitan kana hedduu bareedama. Kanaaf kana fakkaataa haala dandeenye keessa gurguramee jira. Gatiin isaa qarshii gosa dhiiroo ammoo kanatti. Asitti immoo gaafata kenna masoobii biddeenas masoobii daabbootu jira. Masoobii daabboo immoo qarshii 2,500. Kaitaan rakabooti abbaa gadaatu jira. Rakabooti dillaayitiiti. Rakabootiin dillaayiti akkuma isin beektan waggaa hedduu dura qarshii 4,000 siinii kana qabee jira. Akkuma argitan immoo filmiilee kana qabee jira. Osoo kenna illee kana qabata jabanaa irra ta'e abbaa gadaa siinii 12 qaba. Saarbisii kana qaba. Kana qaba jechuudha. Qarshii 3,500 osoo kenna suufaallee jalaa qaba abbaa gadaa. Kana fakkaataa kaitaan jookiitu jira. Jookii adii jaafiree lama qabdi. Jookii adii jaafiree lama. Kuri isa burcuqqoo wajjin dhufuudhaaf kun immoo isa adda dhufu jechuudha. Otoo kenna gizima bitamu haala kanaan tuni burcuqqoo afran kun wajjin dhufa. Gatiin isaa kunillee 800 kunillee 800. Garaagarummaan isaa burcuqqoo kana jechuudha. Otoo kenna kana fakkaataa meeshaa midhaan isin dabarsaa jedhu viidiyoo kennan wajjin turuun irraan fakkiin isin jedha. Otoo kenna maandaja karabaatti maandaja sala qabdi. Isi kanallee gisee hedduu ni beekanii gatiin isii qarshii 800 kasalaan mootiyyuu qarshii 700 jechuudha. Otoo kenna maandajaan kun baay'ee guddaadha. Wanta barbaadan irra keessanii bilcheessuu dandeessanii kasaan itti goonaan sirriitti distii guddaallee kaa'uu dandeessanii jechuudha. Otoo kenna gatiin isaa qarshii 700. Siinii fannoo abbaa gadaatiin binnee jirra. Siinii fannoo abbaa gadaa malee tun baddee jirti jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kun akkuma argitan kana abbaa gadaa baay'ee bareedduu taatan binnee jirra. Kana fakkaataa keessa isaatii burcuqqoo taphnaan dhugaa qabdi. Isa guddoo kana tokko qabdi. Aannan ka sukkaara qabdi jechuudha. Osoo kenna akkuma kuturaa kana jechuudha. Keessallee kana fakkaataa meeshaan hayaat kaitaan saanii daabboo muraa qabdi. Saanii xagirii qabdi jechuudha. Osoo kenna saanii daabboo muraa jechuun isa kana qarshii 500 gatiin isaa. Inni xagimii jedhamu mootiyyuu isa kan inni jechuudha. Osoo kenna kafandisha qabaa, kafuufisii, kashorbaa, saanii zirgii, kafandisha, saarbisii kanneen wal irratti jechuudha. Osoo kenna gatiin isaa qarshii 5,500 walii galatti jechuudha. Saanii feermuziitu jira. Saanii feermuzii kun 3,800 osoo kenna kana fakkaataa kokkorraa gasadii jechuudha. Osoo kenna kaitaan kaawwiyaa uffataa fi calaltuu bishaanii qabdi. Kaawwiyaan uffataa kun isa kana jechuudha. Otoo kenna akkuma uffata jiru kana jira. Gatiin kaawwiyaa uffataa qarshii 2,200. Calaltuun bishaanii qarshii 6,500. Namoota hedduu irra jira yeroo ammoo kan jechuudha. Kunoo gisee gaxxamamee xumurame haala kana Abraham Moroto kalau dia boleh ni kan? Kuno, Moroto nak main di mana? Kira. Jadi, Malaysia kita tengah muntah kalau kamu boleh dulu. Kalau kita nak kata bisa kasih pun saja ni. Malaysia nak boleh tengah yang kita nak. Untuk kita special dalam pasal ini kita belum menjadi. Ada video kita nak kata video berat ni kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.